Rantana chemistry kutaa sagalee hojii chemistry grade 9 wajjin ilaalla. Chemistry grade 9 chapter 1 waa'ee chemistry hiikaa chemistry TV akkasumatti faayidaa isaati. Chemistry and its importance saada wajjin ilaalla. As jalatti wanti nuti ilaallu definition of chemistry ilaalla. Relationship between chemistry and other natural science like physics and biology wajjin chemistry hariiroo maalii qaba hajoo wajjin ilaalla. Akkasumatti ammas the role of chemistry plays in production and society. Gahee chemistry wanta keessatti socialii fi society fi akkasumatti oomisha keessatti qabsoo ilaalla. Inda common chemical industry Itoophiyaa keessatti argaman ilaalla. Dhumarratti unit summary and review exercise kan jedhu. Walumagalatti chemistry chapter inni qabu chapter 1 waa'ee kana chapter 2 measurements and scientific method. As jalatti measurement and units of in chemistry as experimental science kan jedhu chapter 2 chapter 2 jechuudha. Chapter 3 waa'ee structure of the atomic as jalatti gaa waa'ee hedduutu jira. 3.1 historical development of the atomic theory of matter jira. Akkasumas fundamental of chemical reaction jira. Atomic theory jira. Discoveries of fundamental subatomic particle and the atomic nucleus. Warreen waa'ee subatomic particle yookiin atomiin kun irraa ijaarame warreen qo'atantu jira. Warreen fakkeenyaaf elektiroon eenyuun qo'atame, neutrooniin, protooniin kana jira jechuudha. And akkasumatti composition of atomiin maal of keessaa qaba, maal irraa ijaarame, akkasumatti isotope of element illee asirratti wajjin ilaalla jechuudha. Chapter 3 kanarratti. Chapter 4 waa'ee periodic classification of element. Periodic classification of element gabatee elementii kana agartee akkamitti historical development of periodic classification of element historical development haramir akkam ture akkamitti guddachaa gara modern periodic table itti dhufee kan jiru wajjin ilaalla jechuudha. And 4.2 irratti Mendeleev's classification of the element. Mendeleev maal irratti hundaa'uun elementoota kana classify godhe. Akkasumatti eegas boodaanoo modern periodic table maal irratti hundaa'uudhaan kan godhe hojii wajjin ilaalla jechuudha. Akkasumatti the major trends in the periodic table major trends in the periodic table wajjin ilaalla. Unit 5 in chemical bonding. Why chemical bonding? As keessatti chemical bonding bonding maali, chemical bonding, ionic bonding, covalent bonding, metallic bonding. Isaan kun maali garaagarummaan isaa kan jiru wajjin ilaalla jechuudha. Chemical bonding maaliif maali? Ionic bonding no, covalent bonding no kan jiru waliin ilaalla jechuudha. Yoo rabbi jee maal jalatti chapter 5 jalatti jechuudha. Chapter 5 jalatti waa'ee maali? Waa'ee chemical bonding, ionic bonding, covalent bonding, metallic bonding akkasumatti summary wajjin ilaalla jechuudha. Walumaa galatti gaa chemistry'n chapterota kana qaba. Chapter walii galatti chapter 5 qaba jechuudha. Amma kan laallu chapter yookiin unit 1 boqonnaa tokko kana ilaalla jechuudha. Chemistry and its importance. Chemistry'n maali? Akkasumatti faayidaan isaa maali? Maaliif barbaachisa chemistry'n? Maaliif baranna chemistry? Maali faayidaan isaa kan jiru jechuudha. Kan jiru waliin ilaalla jechuudha. Maali chemistry'n definition and scope of chemistry ጊዜ ይላሉ 1.1 ጀለቲ ማሊ chemistry ni ካንሳ ማለቹ chemistry kan jiru definition of chemistry gabaabumatti chemistry maali hiikaan isaa maali what is chemistry? So chemistry it is a science. Chemistry is a science that deals with a property composition property waan tokko qabiyyee waan tokko property amala waan tokko akkasumatti composition qabiyyee waan tokko and structure akkaataa inni itti structure substance tokko jechuudha. And structure of a substance elements and compounds substance kun elements fi compounds kan keessatti hammatu jechuudha. And the transformation they undergo akkasumatti amala inni gara tokko irraa gara biraatti jijjiiramu substance kun jechuudha. And the energy that is released during yeroo jijjiirama kana qaama tokko irraa gara qaama tokkotti takkii wanti tokko energy maal godhuu danda'a absorb energy fudhachuu danda'a takkii immoo energy release godhuu danda'a jechuudha. During this process yeroo deemsa kana waa'ee kana walumaa galatti kan qo'atu eenyu maali? Chemistry dha jechuudha. So chemistry is what? Chemistry is it is a science that deals with a properties composition structure of a substance and the transformation they undergo and the energy that released
or absorbed during this process. So this is studied by what? By chemistry. So kunin duru maalin qoratama? Waa chemistry naan qoratama. What is a substance? Substance is a particular kind of a matter. Substance in vivu qabiyyee maatarii tokko ta'e with a uniform property maal amala wal fakkaataa kan qabu maal jedhama? Substance jedhama. Example fakkeenyaaf gold yoo fudhanne, silver yoo fudhanne, water yoo fudhanne, soap, table salt, those are a substance jechuudha. Kun hundi maali? Substance dha jechuudha. Kanaaf substance waa'ee substance kana kan qo'atu maal jenne? Chemistry jennee mire. So substance maali yoo jenne? Is a particular kind of a matter jechuudha. Gosa maatarii yookiin wanta tokko jechuudha. Hooma fedhee gold, silver, water, soap, table, anything isaa ta'uu fedhe bara ta'ee it is particular kind of a matter kana with a uniform amala wal fakkaataa kan qabu maal jedhama? Substance. What's a matter? What is the difference between substance and matter? Matter jechuun maali? Wanta jechuudha. Matter is a physical substance. Inni nuuf maali? Physical substance dha. A physical substance that which occupies space. Wanta bakkaa fi akkasumatti possess rest mass hanga qabu tokko maal jedhama? Substance jedhama. No. Sorry. Matter jedhama. Laal. Substance in particular kind of a matter. If you go to matter, waa'uma matter kana taate uniform property wanta amala wal fakkaataa qabudha jechuudha. Garuu matter in a physical substance ta'ee which occupies wanta bakkaa fi hanga qabu tokko maal jedhama? Matter jedhama. Example book kitaabni kun amma fudhanne kitaabni kutaa 9 kun inni chemistry kun matter jedhama. Wanta jechuudha. Hanga qaba yoo lafa keessa bakka qabachuu danda'a. So wanti kanaaf matter jedhama jechuudha. Qalama fudhadhu. Qalamni maali? Wal foto hanga qaba. Akkasumas yoo iddoo takka keessa iddoo qabachuu danda'a jechuudha. Kanaaf television store itti so wanti akka wantoonni akkanaaf matter jechuudha. Substance immoo a particular kind of a matter kana taate a uniform property amanta amala wal fakkaataa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf silver yoo fudhatte cabsitee bakka biraatti darbitu silver mataati waan feete keessatti darbitu jechuudha. So wanti akkanaa kun substance dha jechuudha. And property, what is property jechuun maali? What is the property of a substance? Property of a substance jechuun it is attribute and the quality or a characteristic of a substance jechuudha. Property jechuun amala wanta san agarsiisuu danda'u jechuudha. Attribute and the quality yookiin fakkeenyaaf wanta san hangam takka bareeda, hangam takka fokkota or a character amala wanta sanii jechuudha. Kan agarsiisu quality wanta san qabu jechuudha. Agarsiisu maal jedhama? Walumaa galatti property jennaan. Property of a substance jechuun it is the attribute, quality or a characteristic of a substance jechuudha. So every substance in the universe in which we live has its own property. Wanti hundinuu maali? Amala mataa isii qabdi. Fakkeenyaaf waraqaa fudhattee waraqaan amala mataa isii qabdi. Maali? Laaltuu adiidha kalarra isii jechuudha. Yoo bishaan keessa gad darbite hoo walitti wanta taati. Addaa wanta taati. So kun amala mataa isii. Fakkeenyaaf sibiila fudhattee gisee wayiin dhoyite maal ta'a? Qalalau jedha sagalee dhageessisa. Irra jettee akkattiin cabsatu siif hin cabu. Garuu yoo ni fi batteessite ni batta. Wanti kun amma maali? Amala sibiilaa. So kanaafuu everything is the universe which we live. Wanti addunyaan irra jiraannu kun hundinuu it is our property. Amala mataa isii qabdi jechuudha. Hammaal which we can distinguish it from other substance. Kan wanta biraatirraa adda isa godhu tokko qaba jechuudha. So fakkeenyaaf sibiilaa fi laastika wal cinaa fudhatte wanti sibiilaa fi laastika adda isa irraa godhu sibiilli gaafa irra keessee tumtu ni battata malee hin caccaba. Garuu laastikni irra futee gaafa hin caccaba. So kanaafuu wanti yuunivarsiitiin yookiin wanti asirra jira iddoon everything is the university kun hundinuu amala mataa isii qabdi kan waan biraatirraa adda isa godhu. So this is because every substance has its own unique composition. So wanta adda ta'e tokko of keessaa qabdi in the structure. Example, water is a substance that has no color, taste and shape. So water in maali fi substance maal kan qabne no color hin qabu garuu taste qabu and shape illee maali hin qabu. So kanaafuu wanti hundinuu amala mataa isii kan waan biraatirraa adda isa godhu. So this is maal jennaani kanaan property of a substance jennaan jechuudha. Composition jechuun maali?
It is the nature of a something ingredients or constituents. Kan ilaal uumamaan wanta tokko of keessaa qabu maal jenna composition. It is the nature of a something ingredient or a constituent jechuudha. Wanta uumamaan wanta tokko of keessaa qabu. How whole or a mixture is made up of. Wanti tokko maal irraa ijaarame. Wanti san irraa ijaarame composition wanta saniiti jechuudha. Wanta san of keessaa qabu jechuudha. So fakkeenyaaf yoo fudhanne example table salt is a chemical composition of the elements sodium and chloride. Fakkeenyaaf ashaboon jechuudha yookiin table salt kun maali chemically composed of maal of keessaa qabdi elements sodium fi chlorine of keessaa qabdi. So tablein ke amma asirratti saltiin keenya maal of keessaa qaba sodium fi chlorine of keessaa qaba mire. So chlorine and sodium is the composition of what salt or salt is a composed of what sodium and chlorine of keessaa qaba. Kanaaf composition wanta substance tokko of keessaa qabu yookiin ifni irraa ijaarame maal jennaani composition of a substance jennaan. Property maal jennee attribute or quality or characteristics of a substance amala substances yookiin wanta san qabu jennee. Akkasumatti maateriin maal akka ta'e ilaallee jira substance maal akka ta'e ilaallee jirra. So maal lallama structure ilaallee jechuudha. Wanti tokko structure ilaalla. Fakkeenyaaf structure maali gabaabumatti the arrangement and the relationship between the parts of the elements of a something complex is known as its structure. Arrangement wanti akkami wanti san akka wanti tokko akkamitti akka shape itti ta'e and the relationship between the parts of element. Fakkeenyaaf partiin isiisan partii biraatti wajjin qocolloo wal qabatee jira. Relation inni wajjin qabu in the complex. Fakkeenyaaf wanta complex tokko keessatti haala inni wanti san substance sun itti wanta ta'e ilaallee kanaaf structure wanta sanii himna jechuudha. Fakkeenyaaf shape akkana jennee. So this kun maal jedhama structure jedhama. Example fakkeenyaaf the school building are made up of roof. Fakkeenyaaf manni barumsaadhaa kun maal irraa ijaarame made up of roof gubbaadha. Kakatti gaggaragaluu kooraa kana and ceiling doors window floor walls dhaabasaa kan hunda jechuudha. So and the floors are arranged in a certain order jechuudha. So akkaataa step itti ijaaramu maal structure wanti mana barumsaa kanaa ta'e jechuudha. Structure schooliin kun ittiin build ta'e. So wantoonni substancenis akkanumatti structure mataa isaanii qaban jechuudha. Kanaaf structure of substance kana hunda kan qoratu eenyu chemistry. And the arrangement of each these parts are known as the structure of this. So kanaafu akkaataan itti windoon isaa dooriin isii guwwatti gubbaatti gaggaragaluu kun akkasumatti floorillee laftillee ittiin tolfamte kun ittiin arrange taateetti wanta taate kuni walumaa galatti gizeetti partiin isaa kun hundi ittiin wanta ta'e kun gizee walii galatti gizee ibsinu maali each of these parts are known as mal jedhamu beekaman structure of the building yookiin school building jedhamu. Kanaaf elementiin wanti adda addaa hundinuu structure mataa isaan qabdeef structureota kana hunda akkamitti akkatti structure kan qoratu chemistryidha jechuudha. Walumaa gala chemistry waa'ee maalii qorata jennee wanti lalakkoo inni jira jechuudha. Chemistry maal qorata? Property, composition, structure akkasumatti maali transformation laal asirratti property elementi tokko ni qorata chemistry composition maal irraa akka ijaarame structure akkamitti structure akka ta'e substance tokko jechuudha. Substance elements components and the transformation gara tokkotti illee gisee jijjiiramu amala isa kanaatti illee maal godha chemistry ni qoota. And the energy during yeroo jijjiiramaa kana fakkeenyaaf energy wanti tokko absorb godhee takka release godhe. Fakkeenyaaf bishaan maalii aduu yoo keenye maal ta'a ni cabbii fuunee aduu keenya yoo keenya maal taati gara bishaanitti jijjiiramte jechuudha. Bishaan kana fuunee firiijii gaafa keenya maal ta'a gara cabbiitti jijjiiramaa jechuudha. So gaafa aduu keenya kana maal energy release godhu jira. Akkasumatti gaafa ni firiijii keenya kana maal godhu jira gaafa aduu gizee keenya energy maal godhu jira ofitti fuudhu sorry energy absorb godheetiin maal ta'u jira baqu jira bishaan jijjiirama. Gaafa firiijii keenya immoo energy biraa release godheetiin maal ta'a cabbaa jechuudha. So during jijjiirama kana yeroo jijjiirama kana jechuudha energy inni release or absorb godhu kana hunda kan qoratu maali chemistry. So chemistry keessatti waa'ee substance tokko amala substance tokko akkasumatti structure isaadha characteristics property
composition and the structure of substance kan hunda maal godha walumatti qabee qofataa jechuudha chemistry asirratti isinii galee jira jechuudha. Fakkeenyaaf substance around us like salt fudhatte kana sulfur, gold, silver. So every substance in our environment is constantly changing from time to time due to both external and internal forces. Qaama keessatti ta'ee gara gubbaatiinis fakkeenyaaf wanta akkuma reefu fakkeenya fudhanne cabbii bishaan cabbaa'ee tokko fuunee yoo nifini aduu keessa keenya ni baqaa jira. Maali aduutu dhufee irratti akka baqu ta'a jechuudha. So kuni qaama biraatis ififis irratti wanta ta'ee wanti tokko gara waan duraan tureetirraa gara waan biraatti akka jijjiiramu ni godha. External force humnoota alaa yookiin humna keessaatiin ifumaan ta'uu danda'a takki qaama biraa dhufee irratti wanta godhe jijjiiramuu danda'a. So due to this change it is transforms from one form into another. Gara form yookiin bifa duraan jiru tokkorraa gara biraatti jijjiiramuu danda'a. So the transformation of substances marked change in form, nature or appearance. Wanti tokko maali? Formii akkaataa shapein isaa jijjiiramuu danda'a. Nachariin uumamni isaa jijjiiramuu danda'a. Fakkeenyaaf waraqaa fuunee ibidda keessatti duraan adii turte gubattee darataa dandeessi. Akkasuma kalariin isii jijjiiramuu dandeessu. Fakkeenyaaf kalarii wanta tokko fuunee yoonii fi fakkeenyaaf waraqumaan adii turte gaafacha keessa keenya maal taate kalariin isii nu gurraachuu darataa taate. Nacharii uumama isii yoo fudhanne asirra gizee wala waraqaa gizee kana ogoon hojjebdu gizee keessa keenya garuu darataa. So hundi maal ta'a jijjiirama jechuudha. So the transformation of substances marked changing in form. Formiidhaan yookiin shapeidhaan akkaataan isii uumamni isii jijjiiramuu danda'a. Appearance color isii jijjiiramuu danda'a. So this transformation occur by energy change jechuudha. Transformation kun maaliin akkas ta'a energy sababa change ta'u. Wanti tokko takka energy release godhee takka absorb godhee maal ta'a qaama duraan ture tokkorraa gara qaama biraatti change ta'a jechuudha. Kun waa'ee chemistry definition isaatii fi gahee yookiin wanta inni qo'atu. Maal chemistry waan akkana jennee hiikaa definition yookiin chemistry beeknu jechuudha. Amma immoo wanti nuti ilaallu scope of chemistry. Chemistry kun hangam takka jechuun scope isaa kan haalli inni hangam takka scope qaba. Haalaan itti fayyadamaadha moo chemistry'n haalaan itti hajimamoo akkamiin scope gahee isaa chemistry'n ilaallaa jechuudha scope isaadha. So the study of modern chemistry has many branches but can generally be broken down into 5 main disciplines or areas of study. Hangam takka areas of study chemistry kun keessatti inni wanta godhu hangam. Fakkeenyaaf physical chemistry ilaalle physical chemistry maali? It is the study of macroscopic properties. Amaloota gurguddoo like atomic properties and phenomena in a chemical system can go to mali physical chemistry. Physical chemistry may study such things as role or as the rates of a chemical reaction. So the energy transfers that occur in reactions or the physical structure of materials are. So physical chemistry why mali qorata jenne is the study of macroscopic property. Wantoota amaloota gurguddaa qaban akkasumas atomic property and phenomena in chemical system can go to mali physical chemistry. So physical chemistry may study it akkasumas inni may kan mal godhata ni qorata such things as the rates of a chemical reaction as akka rate of a chemical reaction tokkotti the energy transforms that occur in a reaction energy to mal ta'u reactionota kana keessatti transfer ta'ullee mal godha sirriin ni qorata. Or the physical structure of a material at the molecular level illee mal godha ni qorata jechuudha. Physical and chemistry. So organic chemistry mali is the study of a substance containing. Organic chemistry wanni inni qoratu substanceota elementii kaarboonii of keessaa qaban qofa kan qoratu mali organic chemistry jedhama. Carbon is one of the most abundant elements on earth. Mali elementii baay'inaan lafa kana irratti argama jechuudha. And it is capable of what? And it is capable of forming a tremendously vast number of chemicals over 20 million. So elementoota hedduu wajjin wal nyaatee maal godha? Keemikaalota elementii biraatii wajjin wal nyaatee maal godha? Compoundoota formii godhuu keessatti wanti kun hedduu dandeettii wanta qabaa jechuudha. Capable of gahee qaba wanti kun. Most of the chemicals found in all living organisms are based on the carbon. So irra baay'een
keemikaalota lubbu qabeeyyii keessatti argamanii maalirraa argama? Based on maalirratti hundaa'a? Kaarboonii. Kanaaf kaarbooniin eenyuun qoratama? Organic chemistry qoratama. Ko'umatti waa'ee elementii yookiin substance kaarboonii of keessaa qabu kan qoratu maal jedhama? Organic chemistry. It is the study of a substance containing a carbon. Carbon is one of the most abundant elements. Elementii haalaan adii irratti keessaa tokko jechuudha. Akkasumatti all living organisms are based on maali? Carbon irratti hundaa'eetiin maal godha? Most of the chemicals found in a living organism irratti hundaa'a? Carbon irratti hundaa'a jechuudha. So inorganic chemistry namo faallaa kanaati. Inorganic chemistry faallaa organic chemistry. It is the study of a substance that are not primarily based on the carbon. Elementoota kaarboon irratti hundooni kan of keessaa qaban kan qoratu eenyu? Inorganic chemistry. Like maali? H2O. Waterii fudhadhu. Of keessaa ni qabaa? Kaarboonii of keessaa hin qabu. So waliin akkuma kana kan qoratu eenyu? Inorganic chemistry dha jechuudha. Amaloota fakkeenyaaf watariin maalirraa jedhu maal jedhu hundoota akkanaa kana akka branch of chemistry kan qoratu maali? Inorganic chemistry dha. Inorganic chemicals are commonly found in rocks and minerals, especially inorganic chemicals kun maal keessatti argamanii? Rock, dhagaa fi mineraalota albuudota garagaraa keessatti argamu jechuudha. One current important area of inorganic chemistry deals with the design and the properties of materials involved energy and information technology. One current important area of inorganic eenyu kanatti jechuudha. Barbaachisummaan iddoon inni fakkeenyaaf inorganic chemistry irratti wanta hojii godhu maali? Design maalii fi albuudota garagaraa kanarraa wantoota design akkasumas properties of material amaloota materialiin kun amala akkam akkamii qaba? Maaliif materialiin baay'een working albuudota kanarraa argama waan ta'eef jechuudha. So involved in energy and information technology. Dhiyeenya kanatti wanti inorganic chemistry kun waa'ee kanaa irratti maali deal godha yookiin hariiroo wajjin qaba. And analytical chemistry. It is the study of the composition of a matter. Analytical chemistry it is maal qoota composition matter maal of keessaa qaba kan jedhu qoota. Why composition of matter it is studied by what? Analytical chemistry jechuudha. It focuses on separating, identifying and quantifying chemicals in samples of a matter. Kan inni irratti xiyyeeffatu irra focus ta'u maali? Waa'ee separating, identifying addaan baasu separate akkasumas quantifying maal chemicals in samples of a matter. Why can I analytical chemistry focus on? So analytical chemistry may use a complex instruments to analyze molecular and unknown material in order to determine its various components. Fakkeenyaaf analytical chemistry maal keessatti wanta qaba akka dabalaatti gahee qaba. Maal godhuuf analyze godhuuf unknown materialin tokko maal of keessaa qabu in order to determine a various components materialin kun maal of keessaa qaba kan jiru addaan baasuu irratti maal qaba gahee qaba jechuudha. Analytical chemistry and the biochemistry. Biochemistry it is the fifth scope of chemistry. One of the fifth scope of chemistry is what? Biochemistry. So biochemistry it is the study of what? A chemical process that occurs in a living things. Adeemsa keemikaalaa lubbu qabeeyyii keessatti gaggeeffaman kan qoratu maali? Biochemistry. It may cover anything from basic cellular process. Starting from basic cellular process. Maali jenni cellin is the made up of all living things the name. So kanarraa ka'ee to hanga isaatti hanga understanding areas of understanding disease status maal jenne ilaal. It may cover anything from basic cellular process up to understanding disease status so that better treatment can be developed. Malirraa kaame hanga cellular process irraa kaameetiin hanga dhibdee waan kana fidduutti fakkeenyaaf namni tokko dhukkuba yoo qabame dhukkuba kana qoricha honname qoricha hon dhibee kana akkamitti ajjeesaa kan jedhu qoratu dhibee kanaaf qoricha san ka oomishu eenyu? Chemistry dha jechuudha. Chemistry nama chemistry barbaadu. So biochemistry amma waa'ee dhibee kanaatiif waa'ee dhibee waan kana qabsiisuuf kanaa qoratu maali? Nama biology yookiin nama fayyaati jechuudha. Garuu dhibee kanaaf qorichi kan qopheessu eenyuuni? Nama chemistry barate. So hanga start from basic cellular process up to understanding this state of disease kana
understand hubachuudhaan that better treatment can be what develop taate jechuudha qorichoonni so kanaaf biochemistry kana wajjin qabanii jechuudha. So all of the aforementioned disciplines of chemistry are engaged in taking measurements, making observation, and using them to come to conclusions. So chemistry is about looking for patterns in the way substances behave. So chemistry is about looking for patterns in the way substances what behave. So chemistry is about looking for patterns in the way substances what behave. So because living and living things are made up of a matter, chemistry affects all aspects of life and the most natural things. Kanaaf yoo living and lubbu maleeyyii fi lubbu qabeeyyiin hundinuu maali made up of a matter of a chemistry affects all aspects of a life and what most natural events. So the scope of a chemistry can be extended explaining the natural world, preparing people from career opportunities and providing informed adult citizens. The scope of chemistry includes agriculture, medicine, food production, and the building construction. And the chemistry guddaa qaba. Fakkeenyaaf qoricha farraaramaa eenyuun oomishama? Nama chemistry godhatanii. Saamni maaliif maal of keessaa qaba? Elementii exercise 1.1 provide correct answer for the following question. At least down examples of a chemical or a chemical product that are used in the following. Fakkeenyaaf list godhe example of a chemical or a chemical product that are used in the following. Fakkeenyaaf agriculture xaawoo yoo fudhanne maali? Xaawoon maali? Eenyuun oomishamu? Nama chemistry. Maal keessa fayyada? Agriculture keessa fayyada. Medicine qorichoota biroodha. Food production keessatti food production building construction hanga qorqorroo wanti tuuboolee meeshaalee akkanatti qaama kun ilaal gahee inni as keessa qabu jechuudha. Gahee inni as keessa qabu kana maali godhu jira warreen asii gadi kana keessatti liisti godhu. One point two the relationship between chemistry and other natural science. Hariiroo chemistry natural science other natural science wajjin waliin qabu jira. Chemistry is one of the branch of science. So what is science? Science is the process by which all learn about the natural universe by observing, testing, and then generating bodies that explain our observation. Science is mali adeemsa which we learn about the natural universe. Adeemsa nuti naannoo iddoo bakki irra jiran yuunivarsiitii kana ittiin barru jechuudha. Maal godhuudhaan? Laaluudhaan, observe godhuudhaan, sanboota waan san test godhuudhaan itti aanee generate models that explain what observation. Wanta nuti ilaalle kana waan observe goone kana kan ittiin generate goone wanta godhuudhaan kan ittiin barru maal jedhama? Science is because the physical universe is so baay'ee irraan wanta dhumne jechuudha. Baay'ee vast kan ta'e so there are many different branches of science like biochemistry, wanta jira so many branches of science jira jechuudha. Biology, physics, branches of science. So that's biology is the study of living things and the geology is the study of what? Rocks and earth jechuudha. Fakkeenyaaf biology waa'ee lubbu qabeeyyii qo'atu, geology waa'ee waan qo'ata, waa'ee dhagaatii fi waa'ee lafaa qo'ata. Physics Kosarii wizzaawata natural and properties of the matter and energy kan qoratu maali? Physics. So there are many types of branches of science to jira jechuudha. Kana keessa hariiroon chemistry fakkeenyaaf biology, physics fi biology qabu maali and geology chemistry qabu maali kan jira jechuudha. Okay, we divide science into different fields so there is a much overlap among them. For example, some biologists and chemists work in both fields so much that their work is called biochemistry. So biology chemistry maali? Yeroo bakka takkatti wajjin hojjetan so ogeeyyiin isaanii kun walitti gisee qabamee so biochemistry jedhamu. So biochemistry is the study of the what? Chemical process occurring in living matter. Chemical process adeemsi keemikaala living matter keessatti lubbu keessatti akkamitti gaggeeffamu kan jiru kan qoratu maali? Biochemistry dha. The chemists who are working on the isolation, characterization and the biological activities of a compound of medicinal plants. Fakkeenyaaf chemistry tu jira jechuudha. Hawaayee maali qoratu? Isolation akkasumas amala biological activity of compound from what? Medicinal plant. Biqiloota
qorichootaaf wantoota kanarratti kan qoratu jira jechuudha keemistiriin. Similarly akkasumatti yoo fudhanne jiyooloojii and keemistiriin waggaa walitti dhufan maal jiyookemistiriidha. It is maal waa'ee maalii qoota jiyookemistiriin as the study of the process that control it is the study of the process that control the abundance, composition and distribution of a chemical compounds and isotopes and geological events. Maal qorata jiyookemistiriin keemistirii waa'ee lafaa qorata waa'ee lafaa fi dhagaawwan kana waa'ee budoota lafaa kan qo'atu maal jedhama jiyookemistiriidha. Maal qorata process adeemsa that control the abundance, composition fakkeenyaaf tokko lafa sana keessatti of keessaa qabu distribution faca'insa isaa iddoo kamitti akka argamu the isotope of geological environment kana kan qo'atu maal jiyookemistiriidha. So chemistry and physics in amade overlap when gamal physical chemistry jedham. Physical chemistry maal qorata branch of chemistry concerned with the application of the techniques and the theories of physics. Mali application of the techniques and the theories of physics to study of the chemical system. Chemical physics is a sub-discipline of chemistry and physics that investigates physico-chemical phenomena using techniques from atomic and molecular physics and condensed matter physics. Fakkeenyaaf waa'ee nuclearaa kanarraan tana nuclearaa kana fageenya hangamitti akka deemaa iddoo meeqarra dhukaafama maali waa qoratu maali waa'ee nama fiiziksiidha jechuudha. Garuu keemikaala inni of keessaa qabu kana kan qoratan keemistiriidha. So this physical chemistry gahee guddaa qaba jechuudha addunyaa keenya kanarratti har'aan tana. So the role of chemistry plays in a production and in a society. Chemistry gaheen inni society fi akkasumatti oomisha keessatti qabu kan jedhu paartii irratti wajjin ilaalla. Har'aaf kun nu kanaaf baay'ee galatoomaadhaan isin jaa paartiituun gallakkifamu share and subscribe godhaa asumaanuu dhaamsa naaf tura.